Gaafiin inni jalqabaa xoofoo waa maaliif dhugnaa gaafii jedhudha jechuudha. Gaafiin kun jireenya keenya keessatti gaafii murteessaadha. Gaafiin itti aanu naxalaa yookiin uffata adii maaliidhaaf uffanna gaafii jedhudha jechuudha. Gaafiin kun egaa gaafa kaasnu nuti kiristaanonni yeroo baay'ee gara mana qulqullummaatti gaafa deemnu iddoo kadhannaa keenyaa deemnee gaafa kadhannaa gaggeeffannu innaa faarfannu gara gaafii itti aanutti gaafa darbinu gaafin itti aanu immoo mana amantaa yeroo deemnu maaliif lafa dhungannaa isa jedhudha. Mana amantaa gaafa deemnu egaa mana amantaa gaafa deemne mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya mallatteessinee lafatti kufnee lafa ni dhunganna, girgiddaa mana qulqullummaa ni dhunganna. Sababiin isaa maaliif yoo jenne sababa qabna, fakkeenya qabna, akkasumaan lafaa kaanitti miti jechuudha kan nuti isa jedhudha. Gaafii xumuraatti darbina. Kabaroo keessatti dhagaa 5 yookiin 3 ni jira, fakkeenya maalitii kan jedhudha. Sirriidha, kabaroo keessa yoo argitan jechuudha dhagaan ni jira. Dhagaan jiru kun immoo maa inni 5 yookiin 3 ta'uu danda'a jechuudha. 3 gaafa ta'u maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo akkam jirtu. Araarsummaan haadha keenya dubaroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqulloota hunduma keenya faanaa ta'u, hunduma keessan faanaa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaafii karaa koomentiitiin isin gaafattan jechuudha. Deebii kan itti laannu ta'a jechuudha. Gara sanitti osoo hin darbiin jechuudha. Chaayinaaliin kun kan hunda keenya kan hunda keessaniiti waan ta'eef hundumti keessan eegaatii sheer gochuudhaan sagalee Waaqayyoo namoonni akka dhufanii nu faana baratan ga'ee keessan baasiniin jecha. Warreen immoo sabiskiraayib gootanii hordofaa jirtan eegaatii laayik gochuudhaan viidiyoo kana jalqabaa isiniin jenna. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Kallattiidhumaan gara gaafii keenya guyyaa har'aatti waliin darbina. Gaafiin inni jalqabaa xoofoo yookiin immoo xuwwaa maaliif dhugnaa gaafii jedhudha jechuudha. Gaafiin kun jireenya keenya keessatti gaafii murteessaadha. Namoonni baay'een xoofoo ni dhugu. Xoofoon maaliidhaaf dhugama? Xuwwaan maaliidhaaf dhugama kan jedhu immoo beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Haadholii keenya irraa jalqabee, abboolii keenya irraa jalqabee, naannoo keessatti, ganda keessatti, iddoo garaa garaatti egaa xoofoon ni dhugama, xuwwaan ni dhugama. Garuu hiikaan xuwwaa jedhu kun, xoofoo jedhu kun maalinni kan jedhu jalqaba ilaalla jechuudha. Xuwwaa dhuguu keenyaan dursa hiikaan isaa beekuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Xoofoo dhuguu keenyaan dursa hiikaa isaa sirriitti beekuun barbaachisaa waan ta'eef guyyaa har'aa sirriitti kan waliitiin ilaallu jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti yoo hordoftan barnoota guddaadha kanas keessaa argattan jechuudha. Xoofoo karaa baay'eetti hiikuu dandeenya jechuudha. Inni jalqabaa xoofoo jechuun inni jalqabaa du'aadha jechuudha. Du'aadha jechuudha. Du'aadha gaafa jennu macaafa qulqulluu keessaa mirkaneessaa deemna. Wangeelaa Luqaasii boqonnaa 22 lakkoofsa 42 irraa kaasnee gaafa dubbisnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yaa abbaa kun akka fedha kee yoo ta'e xoofoo dhiphinaa ani fudhachuudhaaf jiru kana narraa fuudhii jedha. Narraa fuudhii. Garuu akka ani jaalladhe osoo hin ta'in akka jaalala kee haa ta'u jedhee dubbata. Xoofoo dhiphinaa kana maal godhe? Anarraa fuudhii. Xoofoo dhiphinaa, xoofoo du'aa kana anarraa fuudhii. Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan dhufe maaliifi? Inni jalqabaa wangeela barsiisuudhaaf, warra hidhaman hiikuudhaaf, warra du'an immoo du'a isaatiin ilkee du'aa cabsee jireenya nu kennuudhaaf, du'uudhaaf dhufe jechuudha walumaa galatti. Maal gochuudhaaf dhufe? Du'uudhaaf kan inni dhufe. Eenyuudhaaf du'uu dhufe? Anaaf isiniif jechuudha. Anaaf isiniif du'uudhaaf dhufe. Cubbuu keenyaaf jecha du'ee jireenya nu kennuudhaaf kan inni dhufe. Kanaafuu xoofoo dhiphinaa kana narraa fuudhii gaafa jedhu maal jechuu barbaadeeti gooftaan keenya kan jedhu beekuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Namoonni baay'een jecha kanaatiin kan gufatan Yesuus Kiristoos du'a sodaateera. Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa kana narraa fuudhi jedhe aangoo hin qabu abbaa isaa kadhachaa jira kan jedhan jiru. Xoofoon dhiphinaa kun kaminni? Du'aadha. Duuni kun kaminni? Du'a Addaam du'eedha jechuudha. Du'a Addaam du'e sana du'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal gochuu dhufe? Addaamii fi sanyii isaa hunduma bilisa baasuudha kan inni dhufe. Kanaaf xoofoo dhiphinaa kana narraa fuudhi jechuunsaa sodaatee yookiin immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a sodaatee osoo hin ta'in du'a kootiin maal godhe? Du'a kiyyaan xoofoon dhiphinaa Addaam irra jiru irraa haa fuudhamu. Addaamii fi ijoolleen isaa waggaa 5,500 guutuu hidhamanii kan jiran maal haa ta'an?
dhiphina kiyya kanaan hiikaman jechuu barbaadeeti jechuudha. Itti fufnee ilaalla. Achuma wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 17 irratti deebinee gara booddeetti deebinee gaafa laallu xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee oodhaa wal harkaa fuudhaa dhugaa amma jalqabee mootummaa Waaqayyoo amma dhufutti daadhii waayinii itti akka hin dhugne isinitti nan hima jedheeni. Maal godhe? Oodhaa dhugaa jedheeni jechuudha. Xoofoo bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni tokko du'aadha jenneera. Inni lammaffaan immoo jireenya bara baraa kan ittiin argannu du'aa isaatiin du'a balleessee jireenya kan nuuf kenne xoofoo kana dhugaa jedhee dhiiga isaa qulqulluu kan nuuf kennedha jechuudha. Kanaaf bakka lamatti qoonnee ilaalla kan jennu jechuudha. Kanaaf du'aadha gaafa jennu egaa akkamittiin du'a ta'uu danda'a kan jennu achumas amma wangeela Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 20 irra immoo gabbuunee gaafa laallu maal jedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkasumas irbaata booddee xoofoo fudhatee xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga koo isa isiniif jedhee dhangala'uudha jedheeni jedha. Isa dhangala'u kakuu haaraadhaaf dhaabbatudha jedheeni. Xoofoon kun xoofoon inni keessaa dhugaa jedheeni duuka bu'oota isaatti kennaa jiru kun xoofoo isa isiniif jedhee dhiigni koo dhangala'u kakuu haaraan ittiin dhaabbatudha. Dhiiga Kiristoosiin maal taaneerra qulqulloofneerra kakuun haaraan nuuf maal ta'eera nuuf dhaabbateera ittiin jireenya arganneerra jechuudha. Mee gara wangeela Maarqoositti as deebinee ilaallu jechuudha. Du'a akka ta'e ilaaluudhaaf jechuudha. Wangeela Maarqoosii boqonnaa 10 irraa kaasnee lakkoofsa 38 gaafa laallu seenaan argannu tokko jira jechuudha. Seenaan kunis maa'inni namoota lama gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafii gaafatan jechuudha. Yaaqoobii fi Yohaannis ilmaan Zabdiyoos gara Yesuusitti dhiyaatanii barsiisaa waan nu isi kadhannu akka nuuf gootu barbaadna jedhanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gaafatan. Yommuu isaan deebisanii ulfina keetti abbaan tokko gara mirga kee inni kaan immoo gara bitaa kee akka teenyu nuuf kenni jedhanii gaafatan jechuudha. Ilmaan Zabdiyoos kun lamaanii ulfina keetiin nuti lamaaniyyuu abbaan tokko karaa mirgaa kee abbaan tokko immoo karaa bitaa kee akka teenyu nuuf kenni nuuf hiyyame jedhanii gaafatan. Haati isaanis immoo yaa gooftaa yeroo dhufaatii keetti maal godhi mucaa koo isa tokko gara mirgaa kee isa tokko immoo karaa bitaa kee naaf kaa'e jettee gaafii kana gaafa gaafattu Yesuus Kiristoos waan kadhattan hin beektanitti hin dogoggortu. Erga isaaniin jedheen booddee xoofoo dhiphinaa ani keessaaf dhuguuf jiru keessaa dhuguu ni dandeessu? Cuuphaan itti cuuphamuu danda'u keessaa cuuphamuu hin dandeessu isaaniin jedhee jedha. Isaan immoo eeyyee ni dandeenya jedhanii. Yesuus Kiristoos garuu xoofoon ani keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguuf jirtu cuuphaan ani ittiin cuuphamu keessaa cuuphamuuf jirtu yoo ta'e mirga koo yookiin bitaa koo taa'uun garuu kan koo miti isaaniin jedheedha. Kana gaafa jennu keessaa dhuguu dandeessu jedhee gaafateedha. Ani du'uufan jira. Ani Israa'eliif ijoollee Addaam hundumaaf du'uufan jira waan ta'eef xoofoo du'aa kana fudhachuufan jira waan ta'eef isin immoo saba kanaaf du'uu dandeessu. Dhiiga kiyyaan cuuphamuufan jira. Cuuphamee immoo ijoollee kiristaanotaa akka dhuganii jireenya argatan gochuufan jira waan ta'eef kana keessaa dhuguu dandeessu. Waan kadhattan hin beektan hin dogoggortu kan jedheef kanaaf. Yesuus Kiristoos egaa xoofoo dhiphinaa kanaatiin dhiphina keenya kan nurra dabarsi. Du'a isaatiin du'a keenya kan haqe jechuudha. Xoofoon inni jalqabaa du'aadha jechuudha. Duunee turre karaa Addaamii fi Hewaaniin jireenya kan arganne immoo karaa Yesuus Kiristoos waan ta'eef xoofoo inni jalqabaa inni jedhame du'aadha jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Gara booddeetti gaafa deebinee ilaallu achuma wangeela Maatewos keessatti jechuudha waan argannu jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 42 irraa kaanee gaafa dubbisu seenaan argannu tokko jira jechuudha. Waa'ee xoofoo kanarratti waa'ee dhiphinaa kanarratti jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 42 irratti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkana jedhe. Si'a lammaffaa achi hiqee kadhatee yaa abbaa koo xoofoo dhiphinaa kun osoo hin dhugin ana irra darbuu hin danda'u yoo ta'e jaalalli kee naaf haa raawwatamu. Xoofoon dhiphinaa kun narra darbuu hin danda'u yoo ta'e. Kana jechuun akka jaalala kee naaf haa ta'u jedhe. Du'a kiyyaan du'ee ijoolleen Addaam bilisummaan argatan yoo ta'e jechuu barbaadeeti. Ani kanan du'ee fi duuni kiyya xoofoon du'aa ani fudhachaa jiru kun maalidhaaf? Ijoollee Addaam bilisa baasuudhaaf. Hidhaa isaanii sanarraa isaan hiikuudhaaf waggaa 5,500 kan jala turan irraa hiikuudhaaf waan ta'eef xoofoon dhiphinaan fudhadhu kun maal isaan haa godhu hidhaa isaanirraa isaan haa hiiku jechuu barbaadeeti jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka fedha kee haa ta'u jechuun immoo nutis yeroo rakkoo keenyaatti xoofoo dhiphinaa gaafa fudhannu sana gaafa dhiphinni dhufu gaafa duuti dhufu gaafa gidiraan dhufu sun akka fedha kee naaf haa ta'u akka jaalala kee naaf haa ta'u jennee nutis jaalala Waaqayyootiin akka nuti jiraachuu qabnu
fedha waaqayyootiin akka nuti jiraachuu qabnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisuudhaaf jechuudha. Xoofoon inni isa jalqabaa isa kanadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 11 irraa kaasnee gaafa dubbisnu seenaa argannu jira. Innis maa inni akkas kan jedhudha jechuudha. Simoon Phexros billaa qabatee ennaa na'uun isaa yookiis immoo Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin qabuudhaaf jecha du'atti isa dabarsanii isa kennuudhaaf jecha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin maal gochuu dhufanii qabuu dhufanii jedha. Gaafa qabuu dhufan egaa duuka boota 12 keessaati Phexros dafee muddamee billaa of harkaa qabu fuudhee gurra bartuu tokko irraa kute jedha. Gaafa kana Yesuus Kiristoos gurra namtichaa erga deebiseefiin booddee Phexrosin billaa kee maannee keetti deebisi. Xoofoo dhiphinaa abbaan anaaf kenne keessaa hin dhuguure isaan jedheera. Xoofoo kana xoofoon naaf kenname kana ilma namaadhaaf duudhaaf kanan dhufe kana keessaa dhuguun naaf hin ta'u. Kana jechuun yoon hin duune ta'e bilisa argachuu hin danda'an ijoolleen Addaam waan ta'eef iyyuu gonkumayyuu waan akkasii raawwatanii xoofoo dhiphinaa kana dhuguufan du'e namaaf jecha du'e jireenya mucaa namaadhaaf laachuufan dhufe waan ta'eef iyyuu waan akkasii raawwachuun sirra hin jiru jedhee namicha gurri isaa irraa muramee fayyisee fi seefii isaas akka inni maannee isiitti deebisu taasise jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa kana fudhachuudhaaf kan inni dhufe. Erga xoofoo du'aa kana fudhate du'a isaatiin du'a keenya ilkee du'aa cabsee jireenya nuu kenne dhangala'uu dhiiga isaatiin immoo dhiiga isaa dhugne jireenya bara baraa akka argannuuf jechuudha kaayyoon isaa inni guddaan. Kanaaf iyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa kana keessaa hirmaateera du'a keenyaan du'a isaatiin du'a keenya nurraa dabarseera jireenya nuuf kenneera. Kanaafuu xoofoo maaliif dhugna yoo jenne xoofoon jireenya bara baraa namaaf kenna waan ta'eef kan nuti dhugnu jechuudha. Inni biraan xoofoo du'a isaatiin du'a keenya nurraa haqee dhangala'uu dhiiga isaatiin immoo xoofoo jireenyaa akka nuuf ta'u cuwaa jireenyaa akka nuuf ta'u keessaa dhugnee jireenya bara baraa akka argannu kan taasise waan ta'eef jechuudha. Kana irratti maal jedhe qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiif ergese tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 16 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkana jedha. Xoofoo eebbaa isa eebbifamu irraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya. Xoofoo eebbaa kana irraa hirmaachuun keenya dhiiga Kiristoos irraa maal ta'uu keenya hirmaachuu keenya. Biddeena isa cabsinu irraa hirmaachuun keenya dhagna Kiristoos irraa immoo hirmaachuu keenyadha jedha. Kanaafuu xoofoon nuti dhugnu dhiiga Kiristoos irraa hirmaachuu keenya fakkeenya kan ta'u. Biddeenni yookiin immoo hibistii nuti cabsinee nyaannu biddeena Kiristoos irraati akka nyaannu nu hubachiisa. Biddeenichi tokkicha waan ta'e biddeenni tokkichi waan jiruuf nuyis immoo amma barbaanne yoo baay'anneeyyuu hundumti keenya biddeena tokkicha sanarraa hirmaachuun keenyaan dhagna tokkicha taanaadha. Biddeenichi eenyudha? Yesuus Kiristoosidha. Biddeena jireenyaa. Biddeenichi immoo meeqadha? Tokkichadha. Nuti amma barbaanne yoo baay'eeyyuu taane biddeena tokkicha sanarraati hirmaachuun keenya tokko nu taasisu nu nanqatu tokko nu taasisa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate kanaafidha jechuudha. Kanaafiyyuu biddeenni kun biddeena maaliiti? Biddeena jireenyaati jechuudha. Asuma tokkoffaa Qorontosii boqonnaa 10 lakkoofsa 21 irratti gadi dhufnee gaafa dubbisnu xoofoo gooftaa keessaa akkasumas xoofoo hafuurota hamoo keessaa dhuguu hin dandeessanidha. Nuti kan dandeenyu xoofoo gooftaa keessaati. Xooficha keessaa immoo dhuguu hin dandeenyu sirriidha. Xoofoon inni nuti dhuguu hin dandeenye sun du'a inni du'ee ilkee du'aa cabse sana cabsuu hin dandeenyu nuti. Isatu ilkee du'aa keenya cabse waan ta'eef. Xoofoo hafuurota hamootaa keessaa immoo yoo dhugne immoo hin banna. Kanaafiyyuu maal gochuudha? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin dandeessan. Maaddii gooftaa irraa akkasumas maaddii hafuurota hamootaa irraa hirmaachuu hin dandeessan. Nuyi gooftaa hinaafsisuu barbaannaaree nuyi isa caala jaboodhaaree jedha. Jaboo miti. Kanaafiyyuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos xoofoo dhiphinaa, xoofoo du'aa, hafuurotiin hamoonni diinni daabiloos ilma namaa irratti fide sana kan cabse eenyudha? Xoofoo dhiphinaa sana fudhatee xoofoo sana dhugee cuwaa du'aa sana fudhatee kan du'e jireenya nu kenne eenyudha? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Nuti keessaa dhuguu hin dandeenyu. Warreen immoo xoofoo sana hirmaatan dhugan Addaamii fi Iwaan jecha sana kan fudhatan du'aniiru. Du'a sanaan immoo jireenya bara baraa argachuu hin dandeenye, ka'uu hin dandeenye. Xoofoo sana kan dhuguu danda'u immoo ijoollee Addaam keessaa tasayyuu hin jiran. Yesuus Kiristoos dhugee xoofoo sana fudhatee maal godheera? Jireenya nu kenneera waan ta'eef iyyuu egaa xoofoo gaafa jedhamu maaddii jireenyaa irraa nyaannu fakkeenya dhiigaa fi foon Kiristoosidha. Inni lammaffaan immoo du'aadha jechuudha. Yesuus Kiristoos du'a isaatiin du'a balleessee jireenya kan nuuf kenne jechuudha. Egaa nuti dhiiga gooftarraa akka hirmaannu foon gooftarraa akka hirmaannu erga iyyamee mee akkamittiin immoo akka hirmaachuu dandeenyu immoo
asuma wangeela qulqulluu keessaa ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qorontosiif erge isa tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa kaasnee haa ilaallu. Akkasumas jedha egaa nyaatni booddees akkasuma sanatti xooficha fudhatee xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti kennaa kootiif godhadhaa yaadannoo kootiif godhadhaa hinuun jedha. Xoofoo dhuguun keenya yaadannoodhaaf. Yaadannoo isa kami nuuf jecha cuwwaa du'aa kan fudhatee cuwwaa du'a isaatiin immoo cuwwaa jireenyaa xoofoo jireenyaa kan ittiin nu obaase sana yaadachaa isiniif du'uu koo isiniif garafamuu koo isiniif reebamuu koo yaadachaa yaadannoo kootiif maal godhaa xoofoo kana dhugaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisa. Yeroodhuma biddeena kana nyaattanitti yeroodhuma xoofoo sana keessaa dhugdanitti hamma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e in labsitu jedha. Egaa xoofoo dhuguun keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha du'uusaa namootaaf du'uusaa addunyaa kana bilisa baasuudhaaf xoofoo du'aa fudhatee xoofoo jireenyaa akka nuti dhugnu taasisuusaa addunyaadhaaf hin labsitu ragaa hin baatu nuun jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nutti dubbataa jechuudha. Wangeela kana irratti jechuudha. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatu otoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaas iyyakkaa jedha. Xoofoon kun yaadannoo isaatiif ta'uusaa irra darbees jireenya bara baraa kan nuuf kennu ta'uusaa osoo nu hubatiin namni xoofoo kana keessaa dhugu namni maaddii sanarraa nyaatu dhiiga gooftaas foon gooftaa sanas yakkuu isaa ta'edha. Egaa namni qoree of haa ilaalu ergasiis biddeenicharraa haa nyaatu xooficha keessaas haa dhugu dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee osoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xooficha keessaas dhugu firdii ofirratti fiduuf akka nyaatu haa beekuu jedha. Akka dhugus haa beekuu nuun jedha. Namni tokko of haa qoratu jedha. Xoofoo sana dhuguu isaatiin dursa maaddii jireenyaa sana biddeena sana nyaachuu isaatiin dursa maal haa godhu dursee of haa qoru. Osoo xoofoon sun immoo dhiigni dhangala'e sun immoo jireenya bara baraa kan nuuf kenne ta'uusaa hin amanu yoo ta'e xoofoo sana irraan hirmaatiin jedha. Cubbuu kan qabu irraan hirmaatiin jedha. Yakka kan qabu irraan hirmaatiin jedha. Dursa maalaaf haa godhu of haa qulqulleessu jedha. Cubbuu isaarraa of haa qulqulleessu jedha. Sirna qulqulleessa yookiin qiddaasee keessatti lubichi maal jedha jalqaba fooniif dhiigni waaqayyoo yennaa dhiyaachuudhaaf jalqabu akkana bahee egaa maal jedha cubbuu keessan irraa osoo hin qulqulleessin yakka keessan irraa osoo hin qulqulleessin fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaaf kan dhiyaattan gara gaannama isaatitti akka darbattamtan beeka. Ani garuu osoo isin dhiiga fi foon waaqayyoo fudhachuudhaaf yommuu dhiyaattanitti cubbuu keessan irraa osoo hin qulqulleessin yoo dhiyaattan ani harka koo dhiqadheeraa cubbuu keessaniif ittiin gaafatamu jedhee harka isaa dhiqata jechuudha. Kanaafiyyuu yoo isa kanarra darbitanii kanatti kan dhiyaattan ta'e gaannama isaatii ibidda bara baraatti akka darbattamtan beekaadha. Daaqonichi immoo dabalee maal jedha namni jecha luba kanaa salphisee tuffatee gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaatee gatii cubbuu isaadhaa fi gara ibidda bara baraatti akka darbatamu haa beeku jedhee namni hundumtuu haa beeku jedhee labsii kana labsa jechuudha. Kanaaf fooniif dhiiga waaqayyoo kanarraa hirmaachuu keenya dursa xoofoo kana keessaa hirmaachuu keenya dursa of qorachuun barbaachisaadha. Cubbuu ofirraa gaabbii galuun qulqullaa'uun barbaachisaadha. Fooniif dhiigni waaqayyoo kun jireenya bara baraa akka namaaf kennu hubachuun beekuun barbaachisaadha. Kana hin taane taanaan garuu deebi'ee irbaanni jireenyaa nuuf ta'a jennee kan fudhannu xoofoo jireenyaa nuuf ta'a kan jennee fudhannu kun du'aaf akka nuuf ta'u beekuun barbaachisaadha. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsatoodha dadhaboodhaas namoonni kaanis du'aaniiru nuun jedha osoo of hin qulqulleessin osoo of hin qoratin namoonni gara fooniif dhiiga waaqayyootti xoofoo kanatti dhiyaatanii innaa waan dhuganiif namoonni baay'een dadhaboo ta'aniiru namoonni baay'een dhukkubsatoo ta'aniiru baay'een isaaniis du'aniiru jedha. Baay'een jireenya namootaa keessatti kan barame maa'inni namni gaafa addunyaarra jiraatu cubbuudhaan guutamee qulqullummaa osoo hin qabaatin jiraachaa ture gaafa du'uudhaaf ka'e namni suni gaafa dullummaa irratti ga'e aangoo dullummaa yookiin immoo jireenya dullummaa keessa gaafa gale maatiin isaanii maal godhu osoo gaabbiin galiin osoo hin qulqulleessin yakka isaarra osoo hin qulqulleessin du'uudhaaf waan ta'eef jedhanii gara xoofootti fidu jechuudha. Gara cuwwaatti fidu jechuudha. Gara fooniif dhiiga waaqayyootti fidu jechuudha. Namni suni cubbuu isaarraa hin qulqulloofne yakka isaarraa hin qulqulloofne yeroo sagaduu danda'utti yeroo kadhachuu danda'utti yeroo xoomuu danda'utti umurii dargaggummaa irratti waaqa isaa yaadachuu yommuu danda'utti cubbuu hojjechaa tureera dhuma irratti jechuudha. Du'uudhaaf gaafa ga'u gara bataskaanatti fidanii qorrobsiisu. Gara xoofootti fidanii xoofoo sana baasu jechuudha. Kun egaa osoo hin qulqullaa'in osoo of hin qoratin osoo hin sagadin osoo hin xoomin cubbuu irraa osoo hin qulqulleessin fudhachuun inumaayyuu eebba caala abaarsa namatti fida waan ta'eef jechuudha. Namoonni baay'een du'aniiru jedha.
namoota baay'ee yoo ilaaltan jechuudha namni tokko yakka hojjechaa namni ture gaafa dhukkubsatee algaa irratti hafu du'aaf jireenya gidduu kan galu baay'een isaanii jiru jechuudha. Kana gidduutti maal godhu namoonni namtichi yookiin hin jiraatu yookiin hin du'u jechuudha. Gaafa kana lubbuun isaa keessaa hin baatu yookiin immoo fayyee nama hin ta'u. Dhukkubsachaa ennaa jirutti fuudhanii fooniif dhiiga waaqayyoo kennisiisuuf hin qorrobsiisu jechuudha. Kanaan booddee namichi hin du'a jechuudha. Sababiin isaayyuu namoonni baay'een sababii kanaan du'aniiru jedha osoo hin qulqulleessin. Namoonni baay'ee firdiin isaan irratti fudhatameera dhukkubsatoo ta'aniiru du'aniiru jedha jechuudha. Wallaalummaarraa kan ka'e egaa namoonni baay'een badaniiru. Kanaafiyyuu xoofoo sana keessaa hirmaachuu dura maal gochuutu barbaachisaadha? Of qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Otoo nuti ofirratti argine ofirratti murree irra ta'e yakka keenya ofirratti beekne irra ta'e waaqayyoon maaliin godhu nutti hin faradu ture jedha. Yeroo amma nutti faradu immoo firdii bara baraa biyya lafaa wajjin akka nuti faradamnetti gooftichi akkasitti adabee nu qajeelchaadha egaa. Adabbii guddaadha jechuudha. Namni osoo hin qulqulleessin maalummaa isaa osoo hin hubatin fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaaf osoo hin qopheessin foon sanaaf dhiiga sanarraa hirmaatu xoofoo sanarraa hirmaatu maal ta'uu isaati ofirratti murteessuu isaati waan ta'eef of qulqulleessinee hirmaachuun barbaachisaa ta'a. Fooniif dhiigni waaqayyoo fi xoofoon garaagarummaan isaa maal inni kan jedhu isa sumaan laallaa jechuudha. Fooniif dhiigni waaqayyoo qurbaan inni jedhamu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irratti namni foon koo nyaate namni dhiiga koo dhuge jireenya bara baraa qaba. Ani isa keessa innis na keessa jiraata. Yoo du'e sababii fooniif dhiiga kiyyaaf isa nan barbaada jedhee gooftaan waadaa galeera. Jireenya bara baraa arganna. Namni foon koo nyaanne dhiiga koo dhugne immoo jireenya bara baraa hin qabu jedheera. Namni hin qorromne jedhee kaa'ee jira jechuudha. Inni kun amaanaawwii kan ta'e isa dhugaa kan ta'e foon Kiristoos manni qulqullummaa keenya qopheessitee kan nuuf laattu isa dhugaati jechuudha. Kanarraas fudhachuudhaas jalqaba akka jenne of qulqulleessuun barbaachisaadha. Of qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Cubbuu ofirraa yakka ofirraa of qulqulleessinee fudhachuun barbaachisaadha. Sanan taane taan adabbiin nurratti murama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jireenya bara baraa kan ittiin argannudha jechuudha. Xoofoon kun immoo Tsuwaa inni jennu immoo yaadannoo gooftaa kan ittiin taasisu. Yaadannoo gooftaa kan ittiin taasisu. Gooftaan nuuf dhukkubsachuusaa, gidiraan irra ga'uusaa jalqaba akkuma kaasni xoofoo dhiphinaa, xoofoo du'aa sanaan du'a keenya balleessuusaa kan ittiin yaadannu. Yaadannoo isaatiinis immoo eebba kan ittiin argannu. Kanaaf gaafa xoofoo kana dhugnus ammeenyaan osoo hin taane namoonni achi keessa jiranirree wal loluudhaan osoo hin taane araaramuudhaan jibbaan osoo hin taane jaalalaan dhuguun barbaachisaadha jechuudha. Tsuwaa kana gaafa dhugnu xoofoo kana egaa eebbaafi kan dhugnu jechuudha. Yaadannoon qulqullootaa eebbaafidha. Yaadannoon nama jallaa garuu abaarsaaf jedhee macaafa fakkeenya irratti kan dubbateef kanaafidha. Gama biraatiin yaadannoo qulqullootaa taasisuudhaan xoofoo kana dhugna jechuudha. Maqaa qulqulluu Mikaa'eliitiin, maqaa qulqulluu Gabareeliitiin, maqaa durboo Maaramiitiin, maqaa Sillaasiitiin egaati maqaa qulqulloota hedduudhaan xoofoon kun ni dhugama jechuudha. Kana gaafa jennu wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 41 irratti namni tokko bishaan ullee takkitti birciqqoo takkitti maqaa qulqullootaatiin dheebotaa dheebuu yoo baase gatii nama qulqulluu sanaa argata jedhee kaa'eera jechuudha. Gatii qulqullootaa argachuudhaaf, gatii waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf kan taasisnu jechuudha. Yaadannoo jedhama jechuudha xoofoon kun. Yaadannoo qulqullootaafis ni ta'a kan gooftaa qofa osoo hin taane jechuudha. Egaa xoofoo sana gaafa dhugnu egaa jaalalaan dhuguun barbaachisaa ta'a jechuudha. Namni xoofoo sana dhugu qiimiin jira taanaan achi keessatti egaa xoofoo sana keessatti eebbiin jiru waliigalteen hin ta'u jechuudha. Waliigalteen hin jiru. Gaafa nuti jaalalaan xoofoo sana dhugnu, xoofoon nuti dhugnu xoofoo qulqulluu Mikaa'el yoo ta'e, qulqulluun Mikaa'el hoomaa ergamootaa kan akka isaa isa jala jiranii fi tarree isaa hiriirana wajjin dhufee xoofoo sana ni eebbisa jechuudha. Namni xoofoo sana eebbifamaa sana dhugu dhukkuba isaarraa fayyuu danda'a. Rakkoo isaarraa hiikamuu danda'a. Wareegatee argachuu danda'a. In eebbisa waan ta'eef jechuudha. Itti gammada waan ta'eef gaafa kana rakkattoonni maqaa xoofoo sanaatiin maqaa tsuwaa sanaatiin hin nyaatu hin dhugu. Gaafa kana immoo waaqayyo isiniif haa kennu jedhu nama baasee sanaaf eebba ta'a. Warra irratti hirmaate sanaaf eebba bara baraa ta'a jechuudha. Yaadannoo qulqullootaa waan ta'eef gatii qulqullootaa ittiin argataa jechuudha. Gama biraatiin jechuudha xoofoon. Garuu jaalalli hin jiru yoo ta'e waliigalteen xoofoo sana keessa hin jiru yoo ta'e tokkummaan hin jiru yoo ta'e qaal kidaanidha waan ta'eef iyyuu abbaan xoofoo sanaa hin dhufa. Garuu osoo eebbisiin dhiisee deemuu danda'a jechuudha. Qaal kidaane waan ta'eef hin dhufa. Garuu osoo eebbisiin dhiisee deemuu danda'a. Xoofoon keenya akka nu eebbifamu. Xoofoon keenya xoofoo fayyinaa akka nuuf ta'u. Xoofoo jireenyaa akka nu ta'u. Eebba bara baraa kan ittiin argannu, dhukkubsataan kan ittiin fayyu, wareeggannee kan ittiin argannu akka nu ta'uuf jaalalli barbaachisaadha. Kiristoos jaalalaaf jecha nuuf du'e. Kiristoos gatii osoo nurraa hin barbaanne jaalalaan nu du'e waan ta'eef nutis xoofoo sana gaafa dhugnu jaalalaan, waan hirmaannu sanas jaalalaan, kennaa kenninee fuunee hiyyeessota nyaachisuun sanas jaalalaan,
eebba argachuu keenya amannee raawwachuu danda'utu nurra jiraata. Xoofoon jireenya keenya keessatti kanadha jechuudha. Asumaatiin immoo naannoo keessatti mandara keessatti abbooliin xoofoo yookiin cuwwaa jedhanii mandara keessatti kan dhugan jiru jechuudha. Namoonni baay'een iccitiin kun isaaniif galee jireenya bara kan ittiin argatan ta'uu isaaniif galee osoo hin ta'in ittiin walitti sassaabamuudhaaf gaafa du'an immoo ittiin iddirii nyaachuudhaaf yookiin immoo ittiin waa ta'e argachuudhaaf jecha namoonni baay'ee hin dhugu jechuudha abbooliin keenya. Garuu iccitii kana otoo gaafattanii isaaniif galee miti. Maqaa Mikaa'eliitiin, maqaa qulqulluu Gabreeliitiin, maqaa qulqullootaan, maqaa qulqulluu Goorgisiitiin hin dhugu jechuudha. Cuwaa mandara keessatti buusii buufatanii waan garaa godhanii hin dhugu jechuudha. Achi keessatti garuu hojii gaariin argitan, achi keessatti hojii gaariin gaarummaan raawwatamuun argitan jechuudha. Gaafa du'an namoonni du'an walawwaalurraa kan hafe gaafa iddirii nyaadha abaluun nyaadha gaafa du'e jechuurraa kan hafe achi keessatti hiyyeessa gargaaruun kan dhukkubsate gaafachuun hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu egaa garaagarummaan jiru isaanii haa ta'uutii garuu Waaqayyoon gatii yaadannoo qulqullootaa taasisan kanaaf eebba isaaniif ni raawwata jechuudha. Cuwwaa isaanii kana keessa jaalalli tokkummaan hin jira yoo ta'e akkaataa isaan itti xoofoo dhugan irratti jechuudha. Waaqayyoon argamee xoofoo isaaniif eebbisuu danda'a. Cuwwaa isaaniif eebbisuu danda'a. Jireenya isaaniif milkeessuu danda'a. Amananii ni dhugu yoo ta'e jechuudha. Kanaafiyyuu namoonni baay'een walitti qabamuudhaaf jecha, namoota walitti fidachuudhaaf jecha, iddirii sana bal'ifachuudhaaf gaafa namoonni du'an ittiin walawwaaluudhaaf jecha iddirii ni dhaabbatu. Garuutii inni guddaan xoofoon dhugamuu kan qabu isaaf qofa osoo hin taane yaadannoo gooftaa keenyaaf ta'uu qaba jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf reebamuu isaa, nuuf dhukkubsachuu isaa, gidiraan irra gahuu isaa, dhibamuu isaa sana ittiin kan yaadannu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf macaafni qulqulluun kan nu barsiisu isa kanadha. Xoofoo gaafa dhufnu egaa of qulqulleessuudhaan, eenyummaa keenya beekuudhaan, fifoon dhiiga Waaqayyoo ta'uu isaa, yaadannoo isaa ta'uu isaa beeknee dhuguu qabna. Egaatii isa kana fakkaata. Gara gaafii itti aanutti darbina jechuudha. Gaafiin itti aanu naxalaa yookiin uffata adii maaliidhaaf uffanna gaafii jedhudha jechuudha. Gaafiin kun egaa gaafa kaasnu nuti kiristaanonni yeroo baay'ee gara mana qulqullummaatti gaafa deemnu iddoo kadhannaa keenyaa deemnee gaafa kadhannaa gaggeeffannu, innaa faarfannu, innaa lallabnu, innaa mana amantaa deemnu naxalaa uffannee ni deemna jechuudha. Namoonni baay'een garuu naxalaa uffachuun keenya gowwummaa itti fakkaachuu danda'a. Namoota baay'eetti iccitiin naxalaa uffachuu keenya, uffata adii uffachuu keenyaa kun isaaniif galuu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu nuufi kiristaanotaaf iccitii guddaadha jechuudha. Mallattoo bilisummaa keenyati. Dukkana keessaa gara ifaatti bahuu keenya kan agarsiisudha. Dhiiga Kiristoosiin miiccanne addaannee qulqullaa'uu keenya kan nu agarsiisu mallattoo bilisummaa keenyati jechuudha. Maaliif yoo jettan sababii Addaamii fi Iwaan balleessaniin waggaa 5,500 guutuu xalayaa garbummaa nurratti barreeffame garbummaadhaan dukkana keessa Si'ool keessa ilmaan namaa hundumtuu jiraachaa turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo dhufee bilisummaa dhugaa isaaniif kennee du'a isaatiin du'a keenya balleessee jireenya keenya keessatti gara jireenyaatti nuuf kennee xalayaa garbummaa sana nurraa haqee barbadeessee bilisummaa nuuf kennee jechuudha. Ergaa qulqulluun Phaawulos warra Qolaasiyasiif erge boqonnaa 2 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan isa nurratti barreeffamee ture sana, isa nutti hin tolle sana, xalayaa diinaa sana waan inni karaa seeraa nurraa barbaadu wajjin duguugee nurraa balleessee fannoorra ooluudhaan duguugee nurraa balleessee bilisa nu baase jedhee kaayetu jira jechuudha. Kanaaf mallattoo bilisa bahuu keenya, mallattoo bilisummaa keenyaati jechuudha naxalaan. Mallattoo ifatti bahuu keenya dukkana keessaa, dukkana Si'oolii keessaa gara gannataatti baanee ifa arguu keenya kan agarsiisudha jechuudha naxalaa uffachuun keenya. Inni biraan fakkeenya nuti naxalaa uffannuuf maaliif yoo jenne qulqulloota fakkaachuudhaaf, luboota samii 24 fakkaachuudhaaf, qulqulloota wareegamtoota fakkaachuudhaaf jechuudha. Maal jedha wangeela qulqulluu irratti mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irraa kaastanii gaafa dubbistan qulqulluun Yohaannis akkas jedheetu dubbatee jira. Egaa mul'ata Yohaannis keessatti jechuudha warreen uffata adii uffatan maal haa ta'an jedha. Gammadan jedhee lakkoofsa kanarratti dubbateetu jira jechuudha. Lakkoofsa warri kun uffata adii uffatanii ana wajjin deddeebi'uudhaaf jiru. Isaan kun warra kanaaf malanidha. Nama moo'utu akkasumas uffata adiitu nama moo'utti uffata adiitu uffifamaa jedha. Nama maal godhutti nama moo'utti uffata adiitu uffifamaa. Ani maqaa isaa macaafa jireenyaa isaa warri jireenya argachuudhaaf jiran keessatti caafaman keessaa hin balleessu. Abbaa koo duratti ergamoota isaa duratti maqaa isaa waamee kan koo ta'uu isaa nan beeksisaa jedha. Warra maal ta'anitti warra moo'anitti uffata adiitu uffifamaa. Isaan kun immoo warra kanaaf malanidha jedhee kaa'eera. Yesuus Kiristoosiin ilkee du'aa cabsine
du'a keenya balleessee Yesuus Kiristoos du'a moo'ee ka'ee maal uffatee ka'eera? Uffata adii uffatee ka'eera. Mallattoo moo'ichaati jechuudha uffanni adiin. Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 4, wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 3, wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 5 irratti gaafa dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 3 halkan guyyoota 3 jechuudha. Boolla keessa erga buleen booddee halkan sa'aatii 6 sanatti jechuudha gaafa du'a moo'ee ka'u ergamoonni Waaqayyoos uffata adii uffatanii ni mul'atanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo uffata adii uffatee ka'ee jedhee kaa'eera jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Moo'eera waan ta'eef. Ilkee du'aa moo'eera waan ta'eef. Daabiloosiin moo'eera waan ta'eef. Xalayyaa garbummaa waggaa 5,500 irratti barreeffame sana barbadeessee moo'eera waan ta'eef warra moo'anitti maaltu uffifama? Uffata adiitu uffifamaa jedheera. Nutis immoo moo'icha Kiristoosiin moo'icha arganneerra. Jireenya arganneerra waan ta'eefiyyuu kanaafiyyuu waan mooneefidha nuti kan uffata adii uffannu jechuudha. Kiristoosiin moo'icha waan arganneef, daabiloosiin waan mooneef, ilkee du'aa sana cabsinee jireenya waan arganneef, xalayyaan garbummaa keenya Yordaanositti waan nurraa haqameef barbadaa'eef, Qaraaniyoo irratti waan nurraa barbadaa'eef haqameef mallattoo bilisummaa keenyaa kan ta'e bilisa kan ittiin baane uffata adii ni uffannaa jechuudha. Asuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irrattis akkas jedha. Teessichatti naanna'anii teessoowwan 24 isaanirra maanguddoonni 24 taa'anii turan. Maanguddoonni kun immoo uffata adii uffatanii mataa isaanittis gonfoowwan warqee kaawwatanii turan. Teessicha biraa immoo balaqqee saba kakkaa sagalee qaqqawwee kan biraas ni ba'a ture jedha ilaala. Kanaafiyyuu luboonni samii 24 teessoo Sillaasee fuulduratti yommuu ta'an barcuma ulfinaa sanarra taa'anii gonfoo warqee uffatanii yommuu jiranitti yommuu cinaa sana qabatanii teessoo Sillaasee ulanitti jechuudha yookiis immoo teessoo Sillaaseetti ixaana aarsanitti uffata adii uffataniiti jechuudha. Nutis immoo uffata adii kan uffannu mallattoo moo'icha keenyaa bilisummaa keenyaa waan ta'eef rakkina hedduu keessa darbinee qorumsa hedduu keessa darbinee achi waan geenyeef uffata adii mallattoo bilisummaa keenyaa ni uffannaa jechuudha. Asuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 13 irraa kaanee gaafa dubbisnu jechuudha. Ergasii maanguddoota keessaa inni tokko warri uffata adii uffatan kun eenyu fa'i? Eessaas dhufan jedhee na gaafate jedhee maanguddoota keessaa inni tokko dubbate jechuudha. Warreen uffata adii uffatan kun eessaa dhufani eenyu fa'i? Jedhee erga gaafatee booddee ani immoo gooftaa koo situ beeka jedheen hin deebiseefi. Inni immoo isaan kun warra rakkina guddaa keessaa ba'anii dhufanidha. Uffata isaanii dhiiga hoolichaatiin miccatanii addeeffataniiru. Kanaaf isaan teessoo Waaqayyoo duratti argamanii halkanii fi guyyaa mana qulqullummaa isaa keessatti isaaf in hojjetu. Inni teessoo irra taa'u godoo isaa diriirsee isaan irra in hojjeta jedhee deebiseefi jedha laala. Isaan kun warra dhiiga hoolichaatiin miccatanii addeeffatanii mana qulqullummaa Waaqayyoo keessatti galataaf dhaabbatanidha jedhee ni deebiseef jedhee kaa'ee jira jechuudha mul'ata Yohaannis. Kanaafiyyuu nuti dhiiga hoolichaatiin dhiiga Kiristoosiin miccannee warra addoofne cubbuun keenya nurraa barbadaa'ee bilisa baanee warra dhufne amma immoo galataaf mana qulqullummaa isaa keessatti warra argamnetu warra moonetu uffata adii uffata malee akkasumaan warra moone uffata adiin uffatan. Kanaafidha isaan uffata adii uffachuu keenyatti kan nu ceephiyaan kan nutti kolfan. Iccitiin isaa waan isaaniif hin galleef hin moone waan ta'aniif. Kiristoos moo'eera. Isa moo'ee sanitti namanne waan ta'eef moo'icha sanatti namanne waan ta'eef isaan dukkana keessa waan jiraniif adii uffachuu keenya bilisa ba'uu keenyatti warra hin gammannetu maaliif adii uffattu jedhee diinni isaan keessa bulee nu qora malee uffata adii uffachuun keenya mallattoo bilisummaa keenyaati jechuudha. Isa kana hubachuu danda'utu nurra jira. Gara gaafii itti aanutti gaafa darbinu gaafin itti aanu immoo mana amantaa yeroo deemnu maaliif lafa dhungannaa isa jedhudha. Mana amantaa gaafa deemnu egaa mana amantaa gaafa deemne mallattoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qaama keenya mallatteessinee lafatti kufnee lafa ni dhunganna girgiddaa mana qulqullummaa ni dhunganna. Sababiin isaa maaliif yoo jenne sababa qabna fakkeenya qabna akkasumaan lafaa kaaniiti miti jechuudha kan nuti lafa dhungannuuf. Inni guddaan macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 66 lakkoofsa 1 irraa kaatanii gaafa dubbistan samiin teessoo goote lafti immoo hojjeta miila koo teessatti mana naaf ijaartu eessatti boqodha jedhee kaayetu jira jechuudha. Samiin teessoo isaati. Lafti immoo hojjeta miila kiyyaati jedhe. Gaafa lafa dhungannu eenyu dhunganna miila Waaqayyo dhungachuu keenya.
gowwaa taanee miti yookiin immoo gowwoomnee miti yookiin immoo uumaa wallaallee osoo hin taane iccitiin kun waan nu galeef jiruuf ejjeta miila kooti jedheera lafti kun dacheen kun ejjeta miila kooti waan jedheef miila waaqayyotti kufnee dhiifama gaafan namni tokko gaafa namaan walitti bu'e yookiin immoo namaan wal lole gaafa araaramu namoonni lamaan walitti kufanii wal dhungasu jechuudha miila isaallee dhungadhu jedhanii jaarsoliin gaafa araarsan nama isaa olii yoo ta'e miila isaa dhungachiisu sababii isaa maaliif dhiifama akka isaa godhuuf jechuudha nutis yakka raawwannee gaafa balleessuun waaqayyo wajji walitti buunaa waaqayyoon ni yakkina kanaaf immoo dhiifama gaafa sarraa gaafannu immoo luka isaatti kufnee dhiifama gaafanna nama taraa akka keenyaaf iyyuu kufnee dhiifama gaafanna waaqayyoon immoo dhiifama gaafachuu maaltu dhorkaree taada kanaaf miila isaatti kufnee dhiifama gaafannaa jechuudha lafatti kufnee miila waaqayyoo dhunganne waaqayyoodhaan dhiifama nuuf godhe jennee dhiifama sarraa gaafanna inni dhiifama nuuf godha jechuudha mana amantaa immoo maaliif dhunganna kan jennu manni amantaa qaama kiristoosidha qaameenyuti qaama kiristoosidha jechuudha dubartiin waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa turte uffata kiristoosiin tuqxee maal taatetti fayyiteetti fayyina argatteetti manni amantaas immoo qaama kiristoosidha qaama kiristoos yoo dhunganne maal rakkoo qabare qaama namaa yoo dhunganna miti qaama kiristoos immoo dhunganne eenyutu nu morma kanaaf qaama kiristoos dhungachuu keenyadha jechuudha kanaaf iyyuu lafa dhungachuun keenya sababii kanaarraa kan ka'e malee akkasuma wallaatota taanee osoo hin beekin osoo nuuf hin galin lafa dhunganne miti ortodoksiin deebii qabdi ortodoksii tawaayidoon yeroo hundayyuu daandii dhugaadha amantaa ortodoksiitti amanuu kiyyaan guyyaa tokkollee itti shakkii hin beeku kanaaf iyyuu namni kamiyyuu kan shakku yoo jiraate sagalee waaqayyoo dhaga'ee dhaggeeffate hubatee haa beeku isa jedhudha gaaffii xumuraatti darbina kabaroo keessatti dhagaa 5 yookiin 3 ni jira fakkeenya maalitii kan jedhudha sirriidha kabaroo keessa yoo argitan jechuudha dhagaan ni jira dhagaan jiru kun immoo maa inni 5 yookiin 3 ta'uu danda'a jechuudha 3 gaafa ta'u tokkummaa fi sadummaa sillaasee ibsuudhaaf jechuudha sillaaseen maqaadhaan meeqadha 3 abbaa ilma afura qulqulluu jennaan qaamatiin 3 abbaanis qaama mataa isaa danda'e qaba ilmis qaama mataa isaa danda'e qaba afurri qulqulluunis qaama mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef sadummaa sillaasee ibsuudhaaf jechuudha gaheedhaanis gaheen abbaa dhaluudha kan ilmaa dhalachuudha kan afura qulqulluu bahuudha waan ta'eef gaheedhaan 3 ta'uu isaati jechuudha mistira sillaasee yeroo biraa sirriitti barachuu dandeenya kanaaf sadummaa sillaasee mul'isuudhaaf jecha dhagaan achi keessa 3 ta'ee hin kaabamu inni taanu immoo 5 gaafa ta'u immoo iccitiiwwan utubaa 5 kan jedhaman iccitiiwwan utubaa 5 kan jedhaman qulqulluun Phaawulos ergaa isaa keessatti maal jedheera jechoota hin beekamne 5,000 dubbachuu caala jedhe jechoota waa'ee naaf hin baafne 5,000 dubbachuu caala jechoota ijoo ta'an jireenya keenya barbaachisaa ta'an 5 dubbachuu naa wayyaa isa turra caala jedhee kan dubbate jechuudha jechoonni yookiin immoo iccitiiwwan utubaa 5 manni tokko jechuudha gadi fagaatee hundeen isaa yoo ijaarame akka laayyootti hin kufu bokkaan gaafa roobu lolaan gaafa dhufu bubbeen gaafa dhufu hin jigu jechuudha manni immoo kattaa irratti ijaarame hin jiga jechuudha akkuma kana kiristaanni amantaa isaatti cimuudhaaf amantaa isaatti jabaatee dhaabbachuudhaaf waaqayyo irraa eebba argachuudhaaf iccitiiwwan utubaa 5 kan jedhaman kana beekuun dirqamadha barachuun dirqamadha hin jechuudha isaan kana beekuun barbaachisaadha jechuudha iccitiin inni jalqabaa iccitii sillaasee iccitii cuuphaa iccitii qurbaanaa iccitii foonii iccitii du'aa ka'uu kan jedhaman isaan kun jechuudha 5 murteessoodha jechuudha isaan kana fakkeenya ta'uudhaaf jechuudha dhagaa ta'uun sammuu maaliif jennee yoo laalle dhagaan cimaadha dhagaan jabaadha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexrosiif gaafa waadaa galu maal jedheen ati kattaadha jedheen Phexrosiin mana qulqullummaa koo sirratti nan ijaara humni barbaade afurri barbaade si sochoosuu hin danda'u cimsee si dhaabeera jedhee Phexros aan ta'eelatna jedheeni kaayetu jira jechuudha ati kattaadha jechuun kattaan hin socho'u jechuudha amma barbaade kaayyoon diinaa yoo sochoosuudhaaf yaadeyyu hin socho'u waan ta'eef manni amantaa keenya waaqayyoodhaan waan bu'uureffamteef iccitiiwwan waaqayyootiin waan hundoofteef amma barbaade lolli ka'u amma barbaade diinni barbaade ka'uyyuu mana amantaa balleessuu hin danda'u kiristoosiin bu'uureffamte waan ta'eef amad giraanyi yoodiit guduti abbootiin baay'een namootiin baay'een mana amantaa balleessuudhaaf yaadanii ka'anii turan balleessuu hin dandeenye maaliif kattaa irratti ijaarramtee jirti ka kattaa kan ta'e immoo waaqayyoodha waaqayyootiin bu'uureffamtee waan jirtu qomtuu ishii balleessuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha nutis immoo akka achi keessa jiraannuuf nuuf eeyyameera jechuudha egaa iccitiin jiruu isaa kana fakkaata ammas waan isiniif hin galle yoo ta'e karaa koomentiitiin gaafachuu dandeessu